sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa fulbaana 21 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata Oromoo fi ollaa isaa nagaa waliin jiraatan walitti buusuuf shira xaxuu itti fuftee jirti. Uummata nagaa fi jaalalan baroota dheeraadhaan waliin jiraataa turee fi kabaja waliif qabaataa tiksee wal jiraachisaa kan ture mootummaan Wayyaanee uummanni kun nagaan akka waliin hin jiraanne shira gurguddaa xaxuudhaan dantaa siyaasaa ishee geggeeffachuuf hojii erga eegaltee bubbuleera. Tooftaa dulloomaa kanaanis milkaa'uu kan dadhabde mootummaan Wayyaanee kan caaluyyuu uummanni ollaa walii ta'e kun nagaan akka waliin jiraatuu fi jaalala waliif qabu akka daran cimsatu taasisaas jirti. Dabalataanis uummanni Oromoo guutummaan mootummaa nama nyaataa kanarraa jibba guddaa akka qabuu fi tokkummaadhaan shira ishee fashaleessuuf halkaniif guyyaa akka hojjetu akkasumas ija addunyaa duratti aadaa fi duudhaa wal jaalalaa duraanuu qabu akka mul'atu taasisteetti. Walitti bu'iinsa olloota gidduutti uumuu mootummaa Wayyaanee kanaan wal qabatee kutaalee Oromiyaa daangaarra jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran namuu quba qaba. Bifuma kanaanis walitti bu'iinsa uumameen Bulee Horaan muddama hamaa keessa jirti. Shira mootummaa Wayyaanee xaxeen walitti bu'iinsi uummata Oromoo fi saba Burjii Koree gidduutti uumame torban lakkoofsisee jira. Dhimma kanaan wal qabatee qaamni mootummaa Wayyaaneetiin bobbaafame agaazii fi poolisiin federaalaa magaalicha guutanii uummata nagaa iraarsaa akka jiran dhaga'ameera. Qaamni hidhachiifamee mootummaa Abbaa Irreetiin bobbaafame kun poolisoota Oromiyaa waliin wal dhabuudhaan guutummaatti waan ergamaniif hojjechuuf akka rakkatan beekameera. Walga'iin barsiisota yuunivarsiitii Bulee Horaas sababa walitti bu'iinsa kanaan geggeeffamaa kan hin jirre ta'uu maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa nuuf eeraniiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Abdul Qaadir Huseen farra uummata Oromoo kan ta'e agaazii hidhatanii jiran konkolaataa paatrooliin tokko ramadamee fi eegamaa akka jirus maddeen itti dabaluun gabaasan. Tuttuqqaan daangaa Oromiyaa ajandaa mootummaa Wayyaanee qopheessiteen eegalee kutaalee Oromiyaa daangaarra jiran tokko keessatti itti fufuun adeemsifamaa akka jiru beekame. Qabsoon uummata Oromoo waggoota dhiyootii as jabaatee itti fufuudhaan mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee taa'umsa kan dhorke waan qabdee gadhiistu wallaalchisuudhaan olaantummaan uummata Oromoo irratti mul'achaa kan dhufe mootummaan goleessituu Wayyaanee qabsoo kana kallattii jijjiiruu fi laaffisuudhaaf hojjechaa kan jirtu bara darbirraa eegaluudhaan bifa haaraatiin uummata ollaa walii baroota dheeraaf jiraataa ture walitti buusuudhaan bara bulchiinsa ishee dheereffachuuf hojjetaa jirti. Haaluma kanaan liyyuu haayilii Sumaalee hidhachiisuudhaan Oromoo irratti bobbaastee miidhaa hamaaf saaxiluudhaan uummata keenya dararaa akka jirtus beekamaadha. Qabeenyaa fi lubbuu ilmaan Oromoorra miidhaan ulfaataan kan qaqqabe yommuu ta'u uummata Oromoo Sumaalee keessa jiraatan haala hin taaneen qabeenyaa fi qe'eerraa buqqaasuun rakkoo keessa akka galan taasifteetti. Buqqa'uu uummata Oromoo kanaanis maatiin addaan diigamuudhaan wal dhabanis kan jiran har'a rakkoof saaxilamanii jiru. Akkasumas warreen hanga ammaa Somaalee keessa jiraatan irratti liyyuu haayiliin yakka suukkanneessaa raawwachuudhaan lubbuu ilmaan Oromoo dararaas jirti. Rakkoo kanaan wal fakkaatu kutaa Oromiyaa adda biraa keessatti uumuudhaafis mootummaan Wayyaanee dhama'aa akka jirtu odeeffannoon arganne ni addeessa. Odeeffannoon arganne akka himutti kallattii Oromiyaa lixaatiin uummata Benishaangul Gumuz karaa Asoosaa bobbaasuudhaan wal dhabdeen akka uumamu taasisaa jirti. Kana malees karaa aanaa Anfilloo fi Gidaameedhaan saba Gambeellaaf saba Oromoo walitti buusuudhaaf irra deddeebiin yaalaa jiraachuu ishee maddeen odeeffannoo keenyaa himaniiru.
akkasumas uummata walloo irratti saba affaar bobbaasuudhaan nagaan akka waliin hin jiraanne taasisaa akka jirtu gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. ammas itti fufuudhaan hojiin diinummaa akkasii akka hojjetamuuf mootummaan wayyaanee hojii idilee ishee taasifattee hojjetaa akka jirtu beekuudhaan uummanni Oromoo daangaarra jiru dammaqee shira diinaa akka fashaleessuu fi nagaaf jalalaan akkuma waliin jiraataa ture ammas caalaatti jaalala walii cimsuun ollaa waliin akka jiraatu gamanumaan dhaammachuu feena. Lixa Oromiyaa aanaa guutoo giddaa keessatti saamicha lafaa adeemaa jiruuf uummanni ganda lookoo bulcha gandaa kan ture irratti himata banan. Saamicha lafaa yeroo yerootti adeemamuun uummata lafa isaarraa buqqaasuun namoota halagaa qubachiisaa turuun wayyaanee kan amaleeffatamedha. Adeemsi saamicha lafaa sun har'as aanja'ee kan itti fufe yoo ta'u abbootii lafaa irraa lafa saamuun maallaqatti jijjiirrachuun namoota biraaf qubsuma taasisuu biratti investimentii irratti babal'isuu irratti argamu. Uummata Oromoo lafa abbummaa itti qabu mulqamuu mormuu kaawwan hidhuu kaawwan ajjeesuun illee tureera. Buqqa'insa Oromoo kanaaf beenyaa gahaaf qabeenyi bakka bu'umsaa utuu hin kennamin lafa saamuun gadadoo jireenyaa keessatti ilmaan Oromoo kufaa turuun beekamaadha. Gartuun Tigrootaa yookiin wayyaanee kun saamicha taasistu ammallee daran jabeessitee kan jirtu ta'uun dubbii ifa jiru. Haaluma kanaan aanaa guutoo giddaa ganda lookoo keessatti bulchaa gandaa kan ta'e Addaam Fayyisaa gooftoliisaa Tigroota faana walii galuudhaan gochaa saamichaa taasisaas tureera. Haaluma kanaan waggoota 7 dura kaampii 5ffaa uummatarraa fuudhuun Oromoo lafa isaa irraa buqqisee lammii Tigree nama maqaan isaa Gabra Tsaayee jedhamuuf kennee jira. Ganda lookoo keessatti kaampii lookoo jedhamu dabalataan ilmaan Tigrootaaf laachuun harka alagaa galchee jira. Lafa kanas Tigrichi nama obbo Tamasgeen Ifaa jedhamutti kiraa laatee qochisiifachaa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa eeraniiru. Lafti kun hektaara 150 akka ta'e dubbatama. Kana malees konkolaataa qabeenyummaan isaa kan uummataa ta'e uummata tajaajilu konkolaataa qotisaarraa meeshaa qonnaa saamee gurguratee jiraachuunsaas ifa ta'eera. Namni kun seeraan ala ilmaan burjaaja'oo barnootaan alatti ergama Tigree fudhatanii akka uummata cunqursan gochuuf seeraan alatti namoota lama kan maqaan isaanii Abdoo Muhammedii fi Tigisti jedhaman ramadee uummatatti taphachiisaas tureera. Badiiwwan hanga kana cinatti uummata irratti badii jajjabaa dalaguun konkolaataa waraanaa uummata keessa deemsisuun uummata naannichaa haala malee reebsisuu irratti bobba'aas tureera. Yakkoota saamicha lafaan wal qabatee uummanni himata irratti banee kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa mana adabaa magaalaa Naqqamtee keessa jiraachuu qeerroon gabaase. Ta'us bulchitoota gandaa fi diinannitoota inni kaawwate hojjechiisaa ture kanneen Tessaaleenyi Hinkoosaa bulchiinsa ganda duwwaa tokko ukkee Asfaa'u Hinkoosaa dhimma nageenyaa keessaa kan hojjetu Kaffaalee akkuma oduu uummatarraa guuruun kan isa gargaaru Tacaalee Dabaalqee abbaa qabeenyaa hoteela Giloobaalii ukkee fi Tigroota faana waliin ta'uun mana adabaatii obbo Addaam Fayyisaa nama yakkoota hamaa kana dalagaa ture mana hidhaa baasisuuf qarshii 100 walitti buusuun gubboo gara magaalaa Naqqamteetti erguudhaan warataa yakkaaf laatanii baasuuf tattaafachaa jiraachuun himamaa jira. Oduu keenya biraatiin gargaarsi Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa buqqaafamaniif taasifamu jabaatee itti fufeera. Torban darberraa eegaluudhaan uummanni Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraatan qabeenyaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii akkasumas maatii isaaniirraa illee faffaca'anii gara Oromiyaatti guuramaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Uummata qabeenyaa fi qe'ee ofii gadhiisee maatii isaarraas addaan ba'ee rakkatu kana gargaaruudhaaf adeemsi jalqabamee biyyoota alaa fi biyya keessatti jabaatee itti fufuudhaan qarshiin bifa addaan walitti guuramaa jira. Adeemsa kanaanis biyya keessatti lakkoofsi herregaa baankiiwwan 4 irraa banamuudhaan namuu bakka jiru akka waan qabuun birmatuuf taasifameera. Baankiiwwan kunneenis Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Intarnaashinaallii Oromiyaa, Baankii Hawaashii fi Baankii Daldala Itoophiyaati. Gama baankiiwwan kanneeniitiin qarshiin tilmaamaan miliyoona 8 ol ta'u kan walitti guurame yoo ta'u hirmaannaan hawaasaas akkaan jabaa akka ta'e hubachuun danda'ameera. Akkasumas hojjettoonni mootummaa kallattii jiran maraan hirmaachuudhaan aantummaa fi jalallammii ofiif qaban caalaatti agarsiisaniiru. Gama hojjettoota mootummaa dhalootaan Oromoo ta'aniitiinis tilmaamaan qarshii miliyoona 70 ol kan ta'u akka walitti guurame odeeffannoon arganne ifa godha. Addatti immoo ilmaan Oromoo mana hiraarsaa mootummaa wayyaanee keessa jiran illee qarshii haga argatan walitti qabuudhaan uummata Oromoo qe'ee isaarraa buqqa'eef gumaachuun isaanii hojii nama boonsudha. Dabalataanis uummanni qabeenya isaaniirraa buqqaafaman kun rakkoof akka hin saaxilamne taasisuudhaaf birmannaan hatattamaa taasifameef laayyoo miti. Bakka uummanni kun qubatetti gargaarsa nyaataa, uffataa fi dhugaatii taasisuudhaan hirmaannaa uummanni Oromoo taasise yoomuu kan dagatamu miti.
Shira mootummaa wayyaanee gidduu kana uummata Oromoo irratti hojjette kun tokkummaa uummata Oromoo dhaabolee siyaasaa adda addaa jala jiranii fi biyyoota alaa fi biyya keessa jiranii kan cimsu ta'uu irra darbee uummanni Oromoo waliin hiriiruun bu'aa akkamii akka qabus mirkaneesseera. Tokkummaan humna cimaa akka ta'e kan beeksise sochiin kun mootummaa wayyaanees yaaddoo hamaa keessaa akka galchee beekameera. Dhumarratti poolisootaa fi milishoota Oromiyaa dararaa uummata isaanii qooddachuun diina irraa haleelaa turanii fi har'as itti jiraniif galata galchaa kanneen daangaa biyya keessanii dhiigaan sararamte dhiigaan tiksuuf wareegama lubbuu fi miidhaa qaamaa kaffaltanis galanni keessan bilisummaa uummata keessanii haa ta'u jechuu feena. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffannee kana fakkaataa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa Turee horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsa tokkoon booda barroo Jaal Qalbeessaa Dhangiyaatiin dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Bakuma jirtu daadachuun falmanna akkamitu saajiru lafa keenya laanna diinaan cunqurfamu keenyaan bittinfamu nafa hin ta'u kullamu keenya ormaaniru osoo lubbuun jirru keenyarratti galma ormaa hin ijaaru keenyarratti galma ormaa hin ijaaru. Wakwata osoretu malichalis tekiniti ijolen koskata inusan jeteti arme koromi akmal bajake jenne eko fami cheki toka sirraene ane rajolen kefin chilata bruma ikufa kapson dandin pelisuma amuradi kafifin chilata bruma Tapha siyaasaa yookaan kumaara siyaasaa Oromoo irratti murna bicuu wayyaaniin taphatamaa jiru. Waan Oromoo irra gahaa ture dararaan uummataa idda jabeeffachuuf munyuuqaa jiraachuun beekamaadha. Haalli Oromoon keessa jiru ammaa haalli qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo ammaa kun kan akka amna darban faana wal kibu miti. Sochiin diinni qiyyeeffatee Oromoo irratti raawwataa jiru danbalee jira. Kan uummanni taasisus akkanuma. Taphni siyaasaa TPLF'if garaaf bultoota ishee OPDO tapha bakka lamatti qoodamudha. Taphni kunis tapha adii yookaan tapha mul'ataa, tapha gurraacha yookaan tapha dhokataa jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Tapha adii yookaan tapha mul'ataa. Tapha Tigirooti gartuu arcaatuu ilmaan Oromootti akka silmii maxxantee dhiiga xuuxaa turte OPDO faana geggeessan keessaa kan dursa hojii oolmaa yookaan hojii oolmaan ariifatee socho'udha. Tapha kana ariitiin akkuma isaan uummata irratti geggeessan ariitiin baruuf ni salphata. Icciita tapha adii kanaa ariitiin hayyoonni Oromoos Oromoonis ni bara. Taphni kun yeroo hedduu waan bakkee duraa ba'uuf gufuu heddata. Milkii isaarra miila qeerrootu ejjetee hiddi farda irra ejjete godha. Tapha kana yeroo sardamsaa falaaf malli dhibu ariitiin itti seenu. Taphni kun gaafa gufuu jajjabaa godhatuuf danqaraan itti hammaatu tapha biraa jijjiiru. Oromoo irratti kumaaraan ilmaan nafxanyaan taphatamu ariitiin kan fandalalee uummata keenya gonofuuf akeekama.
akeeka sana yeroo hedduu tapha adii kanatu hojiirra oolmaa duraan naaffisa. Kumaaraa karaa salphaan uummata irratti Oromoo irratti gad fe'an daddaffiin qaroon hawaasaa, qaroon dhaabbolee siyaasaa, qaroon barataa, qaroon barsiisaa ni arga. Taphoota kana dura dhaabbannoon uummatarraa qolachuuf qaamni gahaan kamuu kan arguudha. Miidhama uummatarra dhaqqabuuf akeekamu inni ifaan kun kanaaf yeroo hedduu fashala. Akeeka yaadaan akka hin dhaqqabne isaan danqa. Kanas humna baajetaa isaanii waan qusatuuf irra deddeebiin tapha gurraachatti yookaan tapha dhokataatti utuu hin ce'in harroota ishee geejiba godhachuun murnoota haadha garaa OPDO qabattee yeroo yeroon uummatatti ni marmaarsiifti. Akeekni kun habadan bakka yaadan hin ga'uuf kumaaraa tapha adii kana keessatti yeroo hedduu nyaatamanii warra injifatamoo taasifamu. Injifannoon uummanni irratti argamsiise takkaaf akka haamilee isaan buusee hin himatan malee sa'aatii injifatamanitti namoota mudhukoo ta'u gargaarsaaf watwaannaa jabaas ukkaanfatanii dhageessifatu. Sa'aatii injifatamanitti gartuun saamtotaa kun ni riphu qaaniif waan jedhan hanga dhabanitti ga'u jecha walitti idaatanii hanga of haamiloomsanitti jijimaa of ruuqoo tolfatu bakka dhokatanii injifannoo fuulduraaf of qopheessan mijeeffatu. Gartuun diinaa kun tapha adii yookaan mul'ataa kana bifaaf halluu jijjiiranii fidu. Sun taphuma adii sanatti haguuggii tolchuuf kan abbalsiisudha. Haguuggiin Tigrootaa kun haguuggii billaachi dhagaaf baallee isaa kaadhimu fakkaata. Tapha isaanii kana ukkaamsuu hin danda'u. Keessa isaatu ifaadha. Adii waacaadha. Fagoorraa xii isaan uummata ittiin rukutuuf tolchan mul'ata. Sa'aatii taphi jalqabaa kun hojii eegalu uddeellattoonni isaanii gartuun naatoo dhala namaa hin qabne kanneen akka OPDO fakkaattonni ishee fe'isa hamaatu itti fe'ama. Uddeellaa jabaa uddeellachuu jalqabu garaa isaaniif buujalee alagaaf cinii ishee sooruu eegalu. Taa'iin ta'anii ka'ii isaaniin ka'u akkuma kanniisaa biyya nagaa keessa dannabsuu jalqabu. Ni labu kan argatan qaqamsiisaa sochii jalqabu. Uummata nagaa dararuu hojii godhatanii itti fufu. Kanaanis ilmoo faadha addaan tamsaasuu maatii gargar facaasuutti fuulleffatu. Bitimaa buusanii dhaloota nagaa dhaloota ola deemoo allayyaatti naquu hojguyyuu taasifatu. Biyya nagaa booressanii biyya nagaa dhabdee fakkeessu. Dararaa uummataaf qabsaa'ota karaa nagaatti diinoma daneessu. Adamoo falmattoota haqaa fardeessanii qoonqoof qoksanii gorra'u. Biyya boo'ichaan dabaalsisu. Taatus akeekni sun dura dhaabbannoo jabaan tinfa qabsaa'ota nagaa sanaan danqaramee karoora diinaa laamshessa. Firii akeekaaf qiyyaafannoo halagaatu qabsaa'ota kanneeniin dooma. Halluu sochii diinaa akka malee arboomsamee ilaalamuu dhabuu isaa waliif labsuun qabsaa'otni daandii haqaa qabatanii turan sochii jabeessanii taasisu. Taphi adiin kun torbaniin kuulamti, ji'a ji'aan haaromti. Kuulii jabaa tolfachuuf hawwii haa qabaatan malee kuula isaan kuulanii irra deebiin uummatatti gad lakkisan ammas dabalataan iftee mul'atti. Kuuliin bareechuuf torbaniin yoo akeekanii bifaaf fuula jijjiiruun itti hammaatte ji'aan halluu bareedaa bifa isaa duraa ukkaamsuun dhoksee golgee baasuu malu dibu. Halluu isaan dibanii akeeka duraa fashaluu hojiirra oolchuuf abbalanis folloqee bifa isa duraa akka argisiisu gochuu irratti qiyyaafannoof bilchinni uummataa dursee abbala. Abbaltii walii kennamtuun ammas harkaa fashala. Akeekni isaanii haala kanaan akka duraa fashaluuf yaadaaf akeeka hin qaban. Kanaaf irra deddeebiin obsa jabaan uummatatti gadi buusuu yaalu. Haalli tapha isaanii kun dirqama kisaaraa keessa isaan galcha. Kisaaraa kanas dhoksachuuf waan gochuu qaban mara gochuun ukkaanfachuu ni yaalu. Taphi adii yookaan mul'ataan kun dura milkii dhabeessa yoo ta'u carraa isaanii ammallee irra deddeebiin akka nama carraa lootarii yaaluutti itti fufiinsaan yaalu. Yaalii isaanii itti fufuun abbaltii jabaa jaloota isaaniif kennanii hojiirra oolmaa isaas akka nama bokkaa garaa waaqaa keessaa eeguutti harka isaaniirraa eegu. Yoo akka isaan akeekanii baasanitti hojiirra oolchuu baatan isaanuma irratti tarkaanfii fudhachuu eegalu. Kanaanis milkii isaanii akka galma gahuuf carraa itti aanutti ce'u.
tapha adii yookaan mul'ataa yookaan kumaaraa wayyaaneen uummata irratti taphattu kun kanneen hanga ammaa keessaa fakkeenyaaf jijjiirraa magaalaa guddoo Oromiyaa maaster pilaanii akeeka fuulduree hamaa qabu jijjiirraa tartiiba qubee kan duubaan qubee balleessuuf akeeku jechuu dandeenya. Kunneen wantoota halaalatti argaman ture. Keessattuu gartuun diinaa bu'aa adda bilisummaa Oromoo kaleessaa qubee kana balleessuu ni hawwu. Kana balleessuun waan ofii borcanii fafakkeessan kanaan dhaadachuu barbaadu. Dhumarrammoo afaan Oromoo kana dhabamsiisuuf danda'an ammoo Oromoo balleessuu ni barbaadu. Garuu hin danda'an. Akeeka diinaa kana kaduraa ammana yoo jenne milkii dhabuu isaanii booda maal gochuu filatu. 2. Tapha gurraacha yookaan dhokataa. Cunqursitoonni halagaa Oromoof saboota cunqurfamoo biyyattii irratti akeeka jajjabaa ni baafatu. Akeekni kun akkuman olitti ibsuuf yaale akka gaararraa bifa jijjiirrata. Waan bira jiru ni fakkaata. Akkuma shinfillaas keessaaf duubni ni wallaalama. Adeemsa duraan waan garaa garaa akeekanii milkii dhaboo ta'uu yoo hubatan gara tapha gurraachaa yookaan dhokataa kanatti fuulleffatu. Taphni gurraachi yookaan kumaaraan uummata Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti raawwatamu keessaa tokko. Taphni kun akkaan tapha dhokataa qaroo jabaaf bilchina siyaasaa jabaa barbaadudha. Tapha kana fagoo dhaabbatanii hubachuun ni ulfaata. Fagootti bareedaaf gaarii waan uummata kana fayyadu fakkaata. Ariitiin uummata harka kennisiisuu danda'a. Taphni siyaasaa yookaan kumaaraan kun baajeta guddaa Tigiroota baasisa. Kanaaf ariitiin gad baasuu ni barbaadu. Carraadhumaa kaardii diimaa kennisiisuuf ka'irratti suuqaa baafama. Fiingeedhumaa irra erga gahanii gadi baasu. Tapha kana namoota sammuu jabaa qaban namoota muraasatu hubata. Hubannoo isaanii kana uummata hubachiisuuf kan deeman yoo ta'ellee yeroof isaan abaaraman keessa seenu. Kanaaf isaanis abaarsaaf hunkuramaaf sodaa afaan cufatanii taa'uu yeroo murteessanillee qabu. Tapha kana erga keessaaf duubni isaa dibame maxinoo fakkaate erga wal fakkaate booda gara uummataatti bobbaasu. Bobbaa isaa kanaan yeroof uummata afaan qabachiisuu afaan faajjii keessa galchuu irra taree of jala hanga hiriirsuu danda'anitti gahaaf. Akeekni dhokataa uummatatti dunuunfatee gaddiriirfamu kun uummata ak malee huba. Lubbuu wayyaanotaatti deebisuun hongee isaan irraa qolata. Erga hongaa'uuf ka'anii akka isaan bayyanatan taasisa. Akeeka dhokataa yookaan kumaaraa gurraacha kanaan mataa akka bofaa miliksanii iddu tolchuun uummata keessaa qabsaa'ota haqaa hiddaan dhabamsiisan illee ni taasisa. Sochii kanaan milkiin argamuu fi baatu urgaa'uu jalqaba. Milkiin isaan akeekatan kun yeroof milkaa'uuf illee ni qabaata. Tooftaan lamman kun lubbuu wayyaanee waggaa 26 keessatti akka eegamuuf waardiyyaa jabaa ta'ee qarqara boollaa irraa hambisuun yoonaan ga'eera. Taphni kun kanaan dura warreen hojiirra oolan keessaa tokko walitti bu'iinsa gumuziif Oromoo fi kanneen isaan duras ta'ee isaan asitti uummata irratti dalagamee irraa ka'uun madaaluu dandeenya. 2. Kumaaraa karaa dhoksaa kanaan ol adeemtota hedduu nyaatanii addunyaa kanarraa dhabamsiisanii jiran qe'ee abbaaf aayyootti gadda huwisanii jiru. Kanumarraa ka'uun weellisaa jaallatamaa Eebbisaa Addunyaa daraaraa kafanii weellisaa jireenyaa ayyaanaa Biqilaa Baandaa Simee Tafarraa Tasfaa'uun Camadaa Alamaayyoo Garbaa Gaaddisaa Hirphaasaa fi kanneen kana fakkaatan karoora yookaan kumaaraa dhokataan galaafatamuu isaanii hubachuun ni danda'ama. Har'as kun ni jira. Keessattuu wareegamtoota bilisummaa Oromoof lubbuu isaanii addunyaa kanarraa darbe erga wareegamaniin booda afaan faajjii uummataa gidduutti uumuun akka uummanni wal shakkullee taasisuu irratti hojjetamaa ture. Malli kun har'as akkanuma. Tooftaan diinaa jabaataa kan buluuf qabsoon uummataa akkaan fandalalee deemaa jiraachuusaa irraa ta'uun hubatamaadha. Eebbisaa Addunyaa shiroota obbo Abbaaduulaaf akeeka Tigirootaa kaabaan addunyaa kanarraa dhabamuu keessa beektonni ni dubbatu.
shiroota gurguddaa manneen diinaa keessatti dalagaa turuun adda durummaan yoomuu namni waamamuu qabu abbaa duulaa ta'uu uummanni beekuu qaba. Gochaawwan hamaa uummata irratti raawwataa tureen qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo jajjaboo biyya keessatti hafan daguuguu irratti hirmaannaa guddaa gochaa turuusaa seenaan lafa kaa'uuf jira. Lafa kaa'uttis jira. Seenaa jaallatamaa keenya Jaal Eebbisaa Addunyaa akkam akka tureef haala du'asaa akkasuma qabsaa'ota gameeyyiin akkamiin akka nu Oromoo keessaa dhabamsiifamaa turan abbootii keenyarraa sichitti odeeffachuu qabna jechaa gochaawwan kanneen olii kanaan lubbuun wayyaanotaa eegamaa turuusaa hubachuun barbaachisaadha. Barruu kana keessatti yaanni ijoon qabadhee dhiyaadhe akeeka liyyuu poolisii ammaa kanarratti hawwiif joomumii tigrootaaf saamtota wayyaanee addaan baasnee akka beeknuuf shiroota isaanii kan halaalatti qolachuu akka qabnuuf yaadeeni. Lolli liyyuu poolisii kun bu'aawwan lama tigrootaaf ni buusa. Tokko, Oromoon naannoo biraa keessa jiraachuu akka hin dandeenye akeekamee akka uummata irratti bobbaafame. Lammaffaan uummanni Oromoo uummata buqqa'e sana baajeta mataa isaatii baasee uummata kana gargaaruuf hanga baajeta isaa dagoogutti gahaa jira. Kunillee bu'aa diinaaf akka argamsiisu hubachuun ni barbaachisa. Walumaa gala uummata buqqa'e sana gargaaruu cinatti haalli borii haalli egereen Oromiyaa maal fakkaata jennee ilaaluun ni barbaachisa. Lolli liyyuu poolisii akeeka yookaan tapha siyaasaa mata duree kanaa jalatti mul'achuu mala. Adeemsa liyyuu poolisiif egeree isaa kana haalaan dhaabbannee kan ilaallu yoo taate wantoota jajjaboon keessaa ni mul'atu. Akkuma beekamu godaansi saamtotaa ilmaan Tigiree Oromiyaa keessaa dhiyaachuun isaa beekamaadha. Godaansa kanaaf ilmaan nafxanyaaf Oromoon walta'ee kaardii keelloo laateefii jira. Yeroo Oromoon kaardii diimaa itti laachuuf jedhus dhiyoo ta'uu hubatuudhaan akeeka Oromoo akkasumas qabsoo uummatichaa kan uummata Oromoo mara makatee sochiirra jiru kana dhaabuun dadhabamee ta'uu beekamaadha. Har'a Oromoon hededa galaanaa nagaaf galaana bilisummaa cina ga'eera. Seequuf qophaa'ee galaana kana daakuuf akka jirus fuulli Oromoo tokkoon tokko irraa ni mul'ata. Dheebuuwwan waggoota dheeraa qabsaa'onni haqaa dheebotaa jirantu galaana ta'ee burqaa dhuganii dheebuu ba'an ta'uuf jira. Kun immoo namoota kaleessa harmee Oromiyaa akka fedhan kukkutanii foon ishee wali hiruu irra turan yaaddoo hamaa keessa galchee jira. Kanaaf utuu hin jaallatin tapha gurraacha yookaan dhokataa qabattee ba'uun dirqama wayyaaneeti. Sochii kana haalaan galmaan ga'uu kan danda'u ollaa Oromoof Oromoo walitti diruun nagaa uummatanii jiraachuu warra barbaadanidha. Biyya Oromiyaa biyya waraanaa gochuuf warra hawwanidha. Hubadhaa, diinni keenya walii keenya jaallachuu walii galuun tokkoomuu keenya hin jaallatu. Waljibbuu keenya gidduudhaa dhadhaa jireenya siyaasaa isaanii jiisu argata. Warra wal dhabe gidduutti waa nyaatuu jedha Oromoon. Sana waan qabatanii socho'an fakkaatu. Kanaaf akeeka kana fashaleessuu cinatti siyaasaan diina keenya dursinee argamuun yeroon nuti qabnu amma. Sa'atii kanatti warra ariifatee harka diinaa bu'uutu hin taane ilmaan qabsoo haqaa beekan warra miir malee ta'uu nu barbaachisa. Sochii keenya garjabeessinee kokkee halagaa qabne jirru kana huunee keessaa baasuu danda'uu qabna. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof.
gadaan gadaa bilisummaati.